Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hagayya jaabara 2018 raadiyoo web miidiyaarraa oduu dursuun matootsi oduun. Walitti bu'iinsi kalee galgala magaalaa Dirre Dawaatti uumameen lubbuun nama 10 olii darbuun gabaafameetii jira. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fi ministeera dhimma haajaa alaa Dr. Warqinaa Gabayyootiin durfamu dhaabaa ABO Jaldaawut Ibsaatiin durfamu wajjin mari'achuuf har'a ganama gara Eertiraatti imaleetii jira. Dhiittaan mirga namoomaa Sumaalee keessatti adeemsifamaa jira jechuun Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa addeesseetii jira. Dhalattoonni naannoo Sumaalee nagaa fi tasgabbii naannichaa akka eegamuuf mootummaa federaalaa gaafatanii jiru. Itoophiyaan nageenya biyyoota ollaa akka eegdu itti aanaan muummee ministeeraa obbo Dammaqaa Mokonnon dubbatanii jiru. Jilli rogeessa siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohammadiin durfamu Amboo fi Gincii daawwateetii jira. Ani oduu wajjin Siraa Sabaatii amma oduu bal'inaan. Walitti bu'iinsa kalee galgala magaalaa Dirre Dawaatti uumameen lubbuun nama 10 olii darbu gabaafameetii jira. Gabaasa oduu kanaa kan qindeesse Jaatanii Abdiiti. Walitti bu'iinsa Dirre Dawaatti uumameen lubbuun namoota 10 darbee jira. Guyyaa kaleessaa magaalaa Dirre Dawaa ganda duwwaa 9tti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namoota 10 darbuu Koomishiniin Poolisii magaalichaa beeksisee jira. Warroota du'an keessaa 4 daa'imman jedhee jira. Walitti bu'iinsa kanaan manneen baay'een gubachuu fi manneen namootni lakkoofsaan hin beekamne miidhamuu poolisiin eereera. Namootni walitti bu'iinsa kanaan shakkaman to'annaa jala ooluu Koomishiniin Poolisii magaalichaa ibseera. Ammas walitti bu'iinsi uumamu sochiin taasifamaa jiraachuu ibsuun poolisiin tasgabbeessuuf socho'aa jira jedhu. Gama biraanis rakkoon nageenyaa naannoo Sumaaleetti mudateef mootummaan nageenya buusuuf hojjechaa jiraachuu ibsameera. Maddi odeeffannoo keenyaa Faanaa Broadcasting Corporation. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaa fi ministeera dhimma haajaa alaa Dr. Warqinaa Gabayyootiin durfamu dhaabaa ABO Jaldaawut Ibsaatiin durfamu wajjin mari'achuuf har'a ganama gara Eertiraatti imaleetii jira. Jilli mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Warqinaa Gabayyootiin hoogganamu marii araaraaf adda bilisummaa Oromoo waliin taasifamu gara Eertiraatti imaleetii jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo akka himanitti mariin har'a waaree boodarraa eegalee kan taasifamu yoo ta'u yeroo mariin fudhachuu danda'us ta'e miseensonni jila kana kan hin barre ta'uu addeessanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo marii mootummaa Itoophiyaa waliin taasifamuuf qaama sadaffaa akka barbaadu beeksiseetii ture. Addi bilisummaa Oromoo duris shororkeessaa miti. ABO'n biyya galuuf haal duree attamii kaa'ee jechuun gaafii isaanii gaafatanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad imalaaf gara Eertiraa yeroo imalan hayyu duree dhaabichaa Jaldaawut Ibsaa waliin wal arguun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee yeroo jilli dafee akka argamu walii galamus dafee hin raawwanne. Sababuma kanaan lammiileen Itoophiyaa Yuunaayitid Isteet jiraatan ministeerri muummee waliin torbee darbee yeroo mari'atan isaan gaafatanii jennaan jilli torbee kana akka eeggamu himanii turan. Uummanni Oromoo nageenya biyya isaatti boonee akka jiraatu gochuuf tarkaanfiin fudhatame waan ta'eef ni milkaa'a jennee eegna jedhan Dr. Nagarii Leencoo. Mariin kuni kanaan booda humni hidhate akka wal hin miineen ni taasisa jedhu hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. ABO'n galuu malee nageenyi hin bu'u kan jedhan hooggantichi namoonni achi buuteen isaanii dhabaman nuuf barbaadas jedhanii jiru. Maatii ABO wajjin nageenya uumuu jechuun sammuu uummata keenyaa walitti bu'iinsa siyaasaa keessaa akka ba'u godha jedhan. Lafa irratti immoo nageenya akka bu'u taasisa. Marii taasifamu gama lixa Oromiyaa dabalatee nagaa buusuuf faayidaa olaanaa qaba jedhan. Marii kanaan walii galteen akka raawwatullee mootummaan akka abdii qabu yoo ibsan waamicha mootummaan taasisee hordofee dhaabbileen siyaasaa buufata isaanii biyya alaa taasisan gara biyyaatti galaa turuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaa waltajjii siyaasaa biyya keessatti bal'iseen dhaaboleen hedduu gara biyyaatti galuun kutaalee biyyattii garaagaraa keessa imalanii hawaasa isaanii wajjin nagaa adeemsisaatii jiru. Akkasumas yaada dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti Iliyaa fi Ilaameedhaan kan wajjin mari'ataa jiran yoo ta'u dhaabni Jaldaawut Ibsaatiin hoogganamu hanga ammaa gara biyyaatti hin deebine. Kanuma bu'uureffachuudhaan imaltoonni jilli har'a gara Eertiraatti malee akka abdii gaariidhaan deebi'u hawwii uummata Oromoo hundaati.
Dhiittaan mirga namoomaa Sumaalee keessatti adeemsifamaa jiraachuu isaa Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa addeesseetii jira. Tarkaanfii yeroo darbee mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Sumaalee irratti fudhateen wal qabate mirgi namoomaa Sumaalee keessatti dhiitamaa jiraachuu isaa Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa addeesseetii jira. Bal'inni oduu kanaa kan qindeesse Jaatanii Abdiiti. Naannoo Sumaaleetti dhiibbaan mirga namoomaa heddummachuu isaa Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Naannoo Sumaalee Itoophiyaatti dhiibbaan mirga namoomaa waan jiruuf mootummaan federaalaa furmaata akka laatu Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafatee jira. Koomishinichi ibsa haaraa laateen dameessa Jijjigaa irratti miidhaan qaqqabuu fi qabeenyi saamamuu beeksisee jira. Miidhaan dhaqqabsiifames beekaa ragaa balleessuuf akka ta'e kan beeksisedha. Baatiiwwan dura jaarsoliin biyyaa dhiibbaa mirga namoomaa naannichatti qaqqabaa jiru akka qoratamuuf haaluma gaafataniin koomishinichi qulqulleessuuf eegaluu isaatiin qabeenyi waajirichaa barbadaa'uus sababbiidha jedhan. Konkolaataa fi kompiitarawwan waajirichaas saamamuu koomishiniin beeksisee jira. Qorattoonni koomishinichaa haala yaaddessaa keessa akka jiranis eerameera. Naannoo Sumaaleetti mirga heera mootummaatiin kaa'ame socho'anii hojjechuu fi qabeenya horachuu akkasuma lubbuun jiraachuunis mulqamuu isaa ibsee jira. Kanaaf mootummaan federaalaa furmaata akka laatu qaama dhimmi ilaallatu maraa gaafachuu isaa koomishinichi ibsee jira. Itoophiyaan nageenya biyyoota alaa akka eegdu itti aanaa muummee ministeera obbo Dammaqaa Mokonnon dubbatanii jiru. Bal'inni oduu kanaa kan qindeesse Jaatanii Abdiiti. Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii biyyoota ollaatiif xiyyeeffannoo laattee ni hojjetti jedhan itti aanaa muummee ministeera obbo Dammaqaa Mokonnon. Obbo Dammaqaan waltajjii araaraa fi nagaa humnoota Suudaan kibbaa irratti hirmaatanii jiru. Itti aanaa muummee ministeera obbo Dammaqaa Mokonnon Itoophiyaan nagaa fi misooma waliinii akka mirkanaa'u biyyoota ollaa waliin xiyyeeffannoodhaan kan hojjettu ta'uu waltajjii araaraa fi nageenyaa kanarratti himanii jiru. Waltajjichaan jaarmiyaaleen siyaasaa Suudaan kibbaa waliigaltee nageenyaa mallatteessanii jiru. Waliigaltee kaleessa magaalaa Suudaan Kaartumitti mallatteeffame kanarratti bakka buutonnii fi hooggansi jaarmiyaalee siyaasaa Suudaan kibbaa hirmaatanii jiru. Waltajjii marii humnoota Suudaan kibbaa kanaan dura Finfinneetti kan gaggeeffame yommuu ta'u lammaffaan ammoo hanga kaleessaatti magaalaa Suudaan Kaartumitti gaggeeffamee jira. Waltajjii marii sadaffaa Naayiroobii qopheessuuf akka barbaaddu Keeniyaan hooggansa Igaadii fi humnoota Suudaan kibbaatiif himtee jirti. Waltajjii marii Kaartum kanaan Riik Maachaar itti aantoota pireezidaantii mootummaa qindoomanii shanan keessaa tokko ta'uuf waliigalteen mallatteeffamee jira. Waltajjii kanarratti taayitaa walii qooduu fi dhukaasa dhaabuuf waliigalteen mallatteeffamee jira. Waltajjii marii fi araaraa Kaartum kanarratti Itoophiyaa, Keeniyaa, Suudaan kibbaa, Yuugaandaa fi Jibuutiin hirmaatanii jiru. Dhalattoonni naannoo Sumaalee nagaa fi tasgabbiin naannichaa akka eeggamuuf mootummaa federaalaa gaafatanii jiru. Mootummaan federaalaa nagaa fi tasgabbii naannoo Sumaalee akka eegsisuun dhalattoonni gaafatanii jiru. Dhalattoonni naannoo Sumaalee Itoophiyaa sochii pireezidaantiin naannichaa Abdii Muhammad Umar heera mootummaa diiguuf taasisuu akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Rakkoo naannoo Sumaaleetti mudate hiikuuf mootummaan tarkaanfii seeraa akka fudhatu, miidhaan lammiilee irra qaqqabaa jiru akka dhaabbatu, humni addaa naannichatti gurmaa'ee ajjechaa dararaa fi gudeeddii dubartoota irra qaqqabsiisaa jirus akka dhaabsifamu namoonni yaada isaanii ibsatanii jiru. Taayitaa mootummaa uummanni ni tajaajila kontiraatan kan laatu malee akka abdiin raawwatu kana aangoo hunda dhuunfachuudhaan waan seeraan alaa raawwachuu miti jedhanii jiru. Humni addaa naannichaa miidhaa lammiilee irratti dhaqqabsiisaa jiru poolisiin federaalaa fi raayyaan ittisaa seenee akka dhaabsisus gaafatanii jiru. Pireezidaantiin naannoo Sumaalee Itoophiyaa Abdii Muhammad Umar yookaan Abdiillee fi qondaaltonni naannichaa uummata bulchuuf ga'umsa hin qabu jechuun mormii isaanii dhageessaa jiru. Mootummaan federaalaa naannichaaf baajata ramadees akka gadi hin dhiisnes gaafatanii jiru. Naannoo Sumaaleetti caasaan mootummaa duudhaalee sirna dimokiraasii fi mirga namoomaa kabachiisuun amma hundaa'utti humna addaa fi itti gaafatamtoota yaada uummataa ukkaamsan federaalii fi raayyaan ittisaa seenee akka irraa dhaabsisus gaafatanii jiru. Dhiibbaan mirga namoomaa kallattiin uummata naannoo Sumaalee jiraatan irratti qaqqabsiifamaa jira. Kanaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhate cimsee akka itti fufuu fi ilmaan Oromoo achi keessatti miidhamaa jiruuf akka furmaataa taasifamaa barbaadu gamanumaan dhaammachuu barbaanna. Jilli rogeessa siyaasaa Oromoo fi daayirektarri olaanaan Oromiyaa miidiyaa neetworkii obbo Jawaar Mohammadiin durfamu
Amboo fi magaalaa Gincin daawwateetii jira. Jilli kun guyyaa kaleessaa gara Oromiyaatti kan deebi'e yoo ta'u bakka namni 25,000 fi aangawoonni olaanoon mootummaa argamanitti galma Barkumeetti ifaan ifatti OMN eebbisiiseetii jira. Jawaar Mohaammed yeroo Minisootaa turetti akkuma dhaadataa ture Amboo fi Gincii miilaan deema jedhe ummataaf waadaa seene dhaadataas ture jira. Akkuma dhaadatee Oromoon waadaa hin nyaatu waadaa isaa guute magaalaa Gincii kan yeroo jalqabaa qabsoon fincila diddaa maastar pilaanii itti dho'ee fi handhuura qabsoo Oromoo kan taate Amboon dhaqee daawwateetii jira. Miila qullaa deemuun isaa kabajaa fi jaalala inni uummata Oromootiif qabuuf akkasumas Oromoon akkamitti akka waadaa hin nyaanne argisiisu isaa kan raggaa'ite jedhan. Dabalatee miidiyaan deemuun isaa hawaasa biyyattiitii fi miidiyoota addunyaa hedduu dinqisiiseetii jira. Jawaar Mohaammed kabajaa fi jaalala uummata isaatiif qaburraa kan ka'e miilaan magaalota kanneen lamaan daawwateetii jira. Daawwannaan isaas gara fuulduraatti kan itti fufu yoo ta'u guyyaa har'aa magaalaa Gincii keessatti dhagaan siidaa yaadannoo wareegamtoota wareegamaniin kaayameetii jira. Magaalli Gincii kan jalqaba fincila diddaa maastar pilaanii itti dho'ee fi qaanqeen bilisummaa itti qabsiifamte yoo ta'u seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaan yaadatamti. Akkasumas istaadiyeemii magaalaa Ambootti hawaasni 100,000 lakkaa'amu bahuudhaan Jawaar Mohaammed simataniitii jiru. Jawaar Mohaammed achirrattis kaayyoo qabsaa'aa turanii fi akkasumas jaallan qabsaaniif yaadannoo taasiseetii jira. Haasaa isaa keessattis qabsoon Oromoo akka fuulduratti tarkaanfatu irra deddeebi'ee dubbateetii jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qindeeffannee dhiyaanne kan hanga ammaatti isin biraan gahaa turre ani oduu wajjin Siraa Sabaati waa'illi koo kan wajjin ture Jaatanii Abdiiti ogeessi teeknikaa Dundee Ashirim hanga oduu biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.